Uummanni kenna tajaajila haqa qabeessa qulqullinaa qabuuf si'ataa ta'e akka argatuu fi mootummaan naannoo Oromiyaa torban keessa guyyaa 3 guyyaa kenna tajaajilaa gochuudhaan labsee turuunsaa ni yaadatama jechuudha. Egaa kanuma sababeeffachuudhaan hooggansi ogeessi qaamni dhimmi ilaallatu sadarkaadhaan jiru manneen hojii mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti guyyoota 3 torban keessaa guyyaa wiixataa roobii jimaata gadi taa'ee teessuma isaarra guyyaan itti uummata tajaajiluudha. Kanuma sababeeffachuudhaan guyyaa har'aa kana mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatti argamneetu kan nuti jirru. Guyyaan har'aa kun guyyaa kenna tajaajilaati, guyyaa roobiiti jechuudha. Guyyaa kenna tajaajilaa guyyoota 3 keessaa guyyaa roobii guyyaa kenna tajaajilaa keessaa isa tokkodha. Manni qopheessaa magaalaa Adaamaa hawaasa tajaajila barbaaduudhaaf gara mana qopheessaa dhufuudhaaf tajaajila akkamii kennaa jira? Tajaajila haqa qabeessa ta'e si'ataa fi qulqullina qabu kennaa jira. Gadi taa'ee hooggansi sadarkaan jiru, ogeessi sadarkaan jiru, qaamni dhimmi ilaallatu gadi taa'ee komii uummataa dhaggeeffatee deebiitti kennaa jira kan jedhu taajjabuudhaaf gareen OBN as mana qopheessa bulchiinsa magaalaa Adaamaatti argamnee jirra. Gara keessaatti seennee waan jiru waliin ilaalla. Goojjuma mana naa kennaa kan namni sina radda'e sani deebisee tan kiraa manaa kaffalaa wamaa waan nan itti ka'een qabu. Deebi'ee sanuma dhabni kiyya sanuma kadhaatti bahu nama guddaadhaan kadhadhu shuroona nakaa unkuroona nankura kafana namaa namicha anumtuu kadhaan deemu ani. Amma agamtee erga deebi'utti kaatanii. Achitti turee jira amma garanatti immoo mee deemiti booyiti gaafadhu naan jedhan. Waggaa meeqa? Waggaa 3 amma 4 immoo keessa jira. Har'a maaliif asitti argamte? Har'a bichaa miti asiin durallee asitti deddeebi'aatti ture. Mana jireenyaan qabu mana kiraatira deemaa ture. Qarshiillee qabaadheetiin kaffalatu hin danda'u. Sababii isa mana kiraa waan hin qabneef asitti dhufee himataa ture. Ergasii immoo asitti maamma guyyoo argeetiniin maamma guyyoo kadiritti naa dawwalee mana kennaafi jennaan mana naa kennanii turan. Amma immoo mana erganii ji'a tokkoo fi guyyaa 15 keessa ture. Guyyaa har'a abbaan hixaa manaa dhufee jira. Keessaa bayii sa'aatii ammaa keessa guuradhuutiniin bakka galte galii naan jedha. Komii uummataa dhaggeeffatanii fala kaa'uudhaa fi manneen hojii mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti argaman biiroon waajjirri akkasumas hanga gandaatti mootummaan naannoo Oromiyaa egaa gadi buuseetu kan inni jiru. Hooggansi ogeessi sadarkaan jiru komii uummataa dhaggeeffatee kallattiidhaan fala akka kaa'uuf jechuudha. Kanuma sababeeffachuudhaan jalqabarratti akkuma isiniif kaasnee turre mana qopheessaa magaalaa Adaamaatti kan nuti argamnee jirru. Amma kutaalee garagaraatti kan cinatti argamanii jirani. Kutaa kana keessatti itti aanaa hojii geggeessaatu argama jedhani. Uummanni dabaree qabatanii jiran kunis immoo isaaniin dubbisuudhaaf dhimma isaanii fixachuudhaaf eeggachaadha kan isaan jirani. Namoota baay'eetu cinatti argama. Namoota muraasa waliin turtii taasisa. Dhimmi kee maalidha? Maal barbaaduudhaaf dhufte? Ani rakkattuudha mana jireenyaan qabu. Bakka karaarra jiraadha. Daa'ima kiyyaa wajjin ijoollee 3 qaba. Mana kiraa keessa jiraachuu hin dandeenye, kiraa manaa kafalachuu hin dandeenye, gandarratti iyyadhee galchee jira. Kinoo mulgeetan irratti naadha'ee warqata jechaadha itti farramamee manni jireenya akka kennamuuf jedhamee nu kennee jira. Argachuu hin dandeenye, achitti nurraa fuune, gandarra nurraa fuune, asitti dhufne. Maaliif dhuftan addana? Asi kanaan dura nu beellamaniiti bishaan wajjira bishaan wajjin. Xalayaa asii fudhanneet achi bishaan kun akka nu galu iyyannoo fudhanneet asii xalayaa fudhanneet iyyannoo as galchinee jechaadha dura. Dhimma bishaaniidhaafi kan? Dhimma bishaaniidhaaf. Ganda kami? Ganda Duwwaa 5. Agamtaa erga deddeebi'uu jalqabdanii? Waggaa 2 ta'e kinoo waggaa 2 guutuu inuma deddeebinaa. Hiika an arganne sirumaa'u. Ima deddeebina achi kenna waan takka waan deebii waan nuu kennan tokko hin jiru. Guyyaa wiixataa roobii fi jimaata uummata fuulleetti ilaalanii guyyaatti uummataa fi furmaata kennan akka ta'e mootummaan naannoo Oromiyaa gadi buuseetu kan inni jiru. Kunis erga hojiirra ooluu jalqabee bubbuleetu jira. Kanuma sababeeffachuudhaan mana qopheessaa magaalaa Adaamaa keessatti argamne akka jiru jalqabarrattis ni ibsineetu turre. Amma kutaa bu'uuraalee misoomaati kan nuti keessatti argamnee jirru. Akkuma argaa jirtan teessumoonni baay'een isaanii duwwaa irratti argamu. Teessumni jira garuu namni irra hin jiru. Guyyaan har'aa immoo guyyaatti silaati kenna tajaajilaa uummataaf itti kennan ture. Namoonni baay'een isaanii tajaajilamuudhaaf gara keessaa seenaa jiru. Balbalarra qabataniitu taa'aadha kan isaan jirani. As keessa immoo kunoo kutaan duwwaa jira. Namoota muraasatu jira. Mootummaan gubbaarraa kallattii kaa'us hojiirra oolmaasaa irratti gandarraa kaasee hanga mana qopheessaatti rakkoo cimaatu jira. Kun ammoo xiyyeeffannoo addaa fi ordoffii barbaadas jedhan tajaajilamtoonni. Maaliif tu gandarraan fudhatanas dhufte? Nadidan ana nadidan
Maaliif sababni isaa? Amma eeggadhu atis eeggadhu bakka carraa jedhani ishiidha kennama. Ishiidha carraatu bahe. Carraa maaltu ba'a akkamitti akka kennaniif hin beeku nama lammaltummaa lamalee carraa maaltu ba'a abree wajjin maani. Daan jaaramne bara 2013 jaaramne haga ammatti waa hundaa'u xumurannee waan silaa ulaagaalee seeraa guuttadhaa jan guuttannee haga ammatti lafa qoratamne lafaan qabnu jechuudhaan nu harkisanii har'aan tana geenye. Obbo Mangistuu Nageessoo mana qopheessaa magaalaa Adaamaatti itti aanaa hojii geggeessaa fi itti gaafatamaa damee misooma magaalaati. Uummanni maaliif yeroon tajaajila argatee hin geggeeffamne jennee gaafanneen gaaffiin isaanii dhawaataan furmaata kan argachaa deemu ta'aa jiran. Akkaataa gaaffii isaaniitiin wanta battalatti amma deebuu danda'u ammatti deebisuudhaan kan immoo yeroo eeggatu yeroo itti deebuu qabu beellama qabnee fi bessanii kan keessummeessinu ta'uu isaati. Gaaffii mana gandaa bishaan dhugaatii fi kanneen biroo hawaasni kaasu dhugaa ta'uu himanii furuufis qindoominaan hojjetamaa jira jedhan Obbo Mangistuun. Gaaffii bishaan daandii asfaaltii dheeraa san murameetiin gama ce'ameetiin nuuf haa galu na jedhutu jira. Gamarratti humna guddatu jira waan ta'eef asitti hanqinni jira waan jedhu nuuf kaasanii yeroo sanatti deebiin amma nuti deebisneef ammatti bajannis tokko bajata qabannee hin jirru suphaa daandii asfaaltii dheeraa sana immoo ammatti kunneetiin raawwachuu hin dandeenyee fi bara 2015tti immoo suphaa qabna yeroo sanatti yeroo suphaa san daandii sanis murree bishaan gamatti ce'eetiin akka tajaajila argatan ni taasifna jechuudha. Kan dhufan hunda isaa xalaaq iyyannoo isaanii qajeelchinee dabarsa manneenitti dabaree qabateefii jira. Namni dhufe hundi isaanii kan daa'ima qabatu kan boo'u kan hin boonne hundi isaanii dhufeetiin hoggaa jedhee xalahaan isaanii qajeelfamee fi galmeenis hin jiran. Xani ilaaluu dandeessanii achitti dabaree qabatee jira. Namni garuu rakkoo isaa irraa kan ka'ee hin deemu. Akkasumatti ammoo fidaa akkas jedhaa jedhan. Kallattii mootummaan kaa'een hawaasni tajaajila saffisaa qulqullina qabuu fi haqa irratti hundaa'e akka argatuuf hojjechaa jirra kan jedhan ammoo hojii geggeessaa mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa Obbo Zarfuu Asfaawuti. Hawaasni kenna tajaajila ga'aa akka argatuu fi gandootaaf kutaalee magaalichaa waliin qindoominaan kan hojjetaa jiran ta'us himaniiru. Qofiinsa uummata keenyaatiif itti gaafatama isaa fudhachuu qabu numa. Bifa sadarkaa uummanni keenya tajaajila barbaadu sanatti nu dhufnee dhiyaannee deebii kennuu qofa osoo hin ta'in qajeelfamoota hojimaatota mootummaa nama of harkaa qabu uummata keenya biratti kiliir difaayin ta'ee beekamuu qabu. Gaafii namni as fidee dhufu gaafiin deebine miti hunduu deebii qaba. Garaagarummaan deebichaa garuu namicha pozitiif negatiif ta'ee namicha biratti argamuun alatti isa madaalliin jiru malee akka mana qopheessaatti gaafii manaa si gaafatuuf qajeelfama manaa tuuktee deebistee namni uummanni fudhata. Sarkasii hubannoo isaa itti fiduu dadhabuun ni jiraata. Isatu gaafii qofiinsa maamila keenyaa gaafii keessa galcha.